Waraanni bilisummaa Oromoo injifataadha jechuun hayyoonni Oromoo dubbatan. Hidhaa fi ajjeechaan godinaalee Oromiyaa keessatti itti fufee jiraachuun jiraattonni himu. Miseensi waraana mootummaa Itoophiyaa ajajaa dhibbaa ajjeesuun meeshaalee waraanaa guutuu qabachuun waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar jirutti makamanii jiru. Dhuma torbaan darbee irratti Somaaliyaatti walitti bu'iinsa gosa Maariyaa fi Diid jedhamu gidduutti uumamee xiqqaatee namoonni 40 ol du'uun dhagahame. Xiyyaarri itti aanaa pirezidaantii biyya Maalaawii fuudhee deemaa ture achi buuteen isaa dhabame. Jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jecha baga gara YouTube jiru nagaan dhuftanii odeeffannoo kanaa fi kan kana baqafatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni YouTube kana haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube keenya akka taatan isin jecha gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsina. Waraanni bilisummaa Oromoo injifataadha jechuun hayyoonni Oromoo dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo injifataadha mootummaa Itoophiyaa raasee jira jechuun hayyoonni Oromoo yoo dubbatan akka hayyoonni kunniin jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 5 kana keessatti jijjiirama guddaa agarsiisee kan jiruu fi injifannoo gurguddaa galmeessisee jira jechuun dubbatan. Kana kan godhe immoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa kan jiru uummata Oromooti jechuun dubbatan. Itti dabaluunis hayyoonni kunniin waraanni bilisummaa Oromoo kana booda of duuba hin deebi'u jechuun dubbatu. Lakkoofsaan Atazun tainu waraani Oromoo armatti injifate waraani Oromoo achitti injifate Oromoon Itoophiyaa san raase sochoose jedhaniitiin dubbatan tuni arguddini tokko. Dhumni tokko kalaalamuu qabu yeroo hundayyuu humniti takka yoo isiin qomwal guutu yereeshoo wal caarte. Waggaa dheeraa dabre keessatti yoo qabsaan Oromoo tokko ta'u humniti diinaa 100 ta'a. Yoo qabsaan Oromoo 2 ta'u humniti diinaa 80 ta'a. Amma deemnee is 1 to 4. 1 to 4 wannan jedheef maani humniti Oromoo lakkoofsaan xiqqaatti azun ta'inu logistic issue. Hidhaa fi ajjeechaan godinaalee Oromiyaa keessatti itti fufee jiraachuun jiraattonni himu. Opereeshiniin mootummaan Itoophiyaa dhoksaadhaan labsitee itti fufee jiraachuun uummata nagaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun uummanni dubbatu. Namoota nagaa hidhaa fi ajjeesuun mootummaan Itoophiyaa itti fuftee kan jirtu yoo ta'u, naannoo laga Xaafoo keessatti manni hidhaa dargaggeessumaan guutee jiraachuu himama. Nama nagaa bakka bashannanaatii fuudhanii hidhaa jiraachuun kan himan jiraattonni xiinsammuu dargaggeessaa miidhanii jireenya irraa akka abdii kutatu jiru jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa gaara Alantuu Cibraa Jaalnadhii Gammadaa godinaalee Arsii Bahaa Aanaa Muunessaa Ganda Booree iddoo addaa gaara Beeggiitti waxabajii 4 bara 2024 waraana mootummaa Itoophiyaa irratti banuun loltoota 50 yoo ajjeesuu 73 immoo madeessuun dhagahame. Akkasuma qawwee AKM 7 gumbii 5 fi boombii F1 2 irraa hiikuun waraana bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Oduma wal fakkaatu waraanni mootummaa Itoophiyaa haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa irratti fudhataa jiruunii fi badii sirnichaa arguun gara waraana bilisummaa Oromootti akka makamaa jiran dhagahame. Miseensi waraana mootummaa Itoophiyaa ajajaa dhibbaa ajjeesuun meeshaalee waraanaa guutuu qabachuun waraana bilisummaa Oromoo lixa shaggar jirutti makamanii jiru. Waxabajii 10 bara 2024 mooraa waraana mootummaa keessaa waraanni humna makalakayaa gochaa mootummaan uummata irratti godhaa jiru sirrii miti jechuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Waxabajii 8 bara 2024 miseensi waraana bilisiginnaa ajajaa dhibbaa ajjeesuun meeshaalee hidhannoo guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaatti harka kennatanii jiru. Guyyama sana magaalaa Coobbii keessatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa 11 waraana bilisummaa Oromootti harka kennatuun mootummaa Itoophiyaatti naasuu uumuun dhagahamee jira. Abdii Ahmad Ibrahim Yuunivarsiitii guddicha biyya Hindiitti argamu damee barnoota faarmaasiitiin lammaffaa bahuun dhagahame. Abdii Ahmad Ibrahim Yuunivarsiitii guddicha biyya Hindiitti argamu keessatti kan baratu yoo ta'u, yuunivarsiitii kana keessatti kan baratan barattoota biyyoota garaagaraa irraa walitti dhufanidha. Barattoota biyya garaagaraa irraa walitti bahan keessaa gosa barnoota faarmaasiitiin lammaffaa bahuun dhagahame. Abdii Ahmad Ibrahim dhalataa godina Baalee yoo ta'u, barnoota isaa sadarkaa 1ffaa fi lammaffaa magaalaa Alii keessatti kan barate yoo ta'u, qophaa'ina immoo magaalaa Roobetti barate. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 iskoolarshipii argatuun gara biyya Indiitti imale.
dhuma torbaan darbee irratti Somaaliyaatti walitti bu'iinsa gosa Maariyaa fi Diid jedhamu gidduutti uumamee xiqqaatee namoonni 40 ol du'uun dhagahame. Walitti bu'iinsa sanbata darbee jechuun waxabajjii 8 bara 2024 kutaa bulchiinsa Galmudhuugaa keessatti gosa lamaan gidduutti uumameen mootummaan Somaaliyaa fi bulchiinsi Galmudhuugaa akka tasgabbaa'uuf gaafatan. Televiziiniin biyyattii guddichi akka gabaasetti pirezidaantii bulchiinsa Galmudhuugaa Ahmad Abdii akka dubbatanitti walitti bu'iinsa gosa lamaan gidduutti dhalate mariidhaan furuudhaaf koree jaarsaa araaraa hundeessinee jirra jechuun gabaasanii jiru. Walitti bu'iinsa gosoota lamaan gidduutti dhalate kana kan dhaabsise humna waraana mootummaa Somaaliyaati jechuun dubbatan. Lolli uumame kun sababa lafa dheedinsaa fi bishaan boollaa naaf mala jechuun akka ta'e raadiyoon biyyattii gabaasee jira. Xiyyaarri itti aanaa pirezidaantii biyya Maalaawii fuudhee deemaa ture achi buuteen isaa dhabame. Xiyyaarri pirezidaantii Maalaawii Saaliyoos Chillimaa fi namoota biroo 9 fe'ee deemaa ture achi buuteen isaa dhabame. Xiyyaarri raayyaa ittisa biyya Maalaawii guyyaa wixataa erga magaalaa guddoo biyyattiitii bahee raadaarii jala baduun dhagahame. Erga qondaaltonni invaayishinii xiyyaaricha qunnaman dhabanii booda pirezidaantiin biyyattii duulli barbaachuu akka itti fufu ajajan. Xiyyaara kana keessatti haati warra pirezidaantii itti aanaa biyyattii fi qondaaltonni biroos akka keessa jiran dubbatama. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan tura isiniin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenya ta'a isiniin jecha akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessan dhaamsa keenya.